Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambala Aanaa Wanjiitti sosochiin duulana filadhaa paartii badhaadhinaa geggeeffame. Sosochii duulana filadhaa kana irrattis hooggansi magaalaatii hanga aanaalee jiran hojjettoonni dhaabbilee dhuunfaa garaagaraa fi hawaasni kutaalee garaagaraa argamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa Aanaa Wanjii obbo Muhammad Amaan haasawaa taasisaniin paartiin badhaadhinaa paartii waggoota muraasa keessatti hojiiwwan gurguddoo hojjete biyya ijaare ta'uu himan. Paartii erga biyya kana qabatee hojiiwwan gurguddoo gama misoomatiin, gama diinagdeetiin, gama nageenyatiin, gama walqixxummaa sabaaf sablammii biyya kana kabachiisuudhaan, gama dippiloomaasiitiin, gama qonnaatiin, gama hawaasummaatiin paartii hojiiwwan gurguddoo hojjetee as ga'edha. Paartiin badhaadhinaa biyya kana wal dirgumsa irraa baraaruudhaan biyyi tun biyya taatee akka itti fuftu, sirni kun sirna ta'ee akka itti fufu geggeessummaa cimaa kennuudhaan geggeessitoota sadarkaan jiran waliin, uummata isaa waliin, miseensota isaa sadarkaan jiran waliin hirmaachisummaa guddaadhaan paartii kallattii hundaan hojii gurguddaa hojjetee paartii sadarkaa amma arginu kanarra ga'e. Guyyaarraas paartiin badhaadhinaa sosochii duulana filadhaa taasisuuf paartii birmadummaa biyya itti fufsiisuuf qabate ta'uu kaasuun innis dhaadannoo mata dureewwan 15 dhiyeessee jiraachuu dubbatan. Dhaadannichis hawaasa giddugala kan godhatee fi aantummaa uummataaf qabu kan agarsiisu ta'uu kaasaniiru. Paartii manifeestoo qabxiilee gurguddoo 15 qaban qabatee dhiyaatee irratti hojjetuuf qophaa'e waan ta'eef isa kana beeknee paartii kennaa filannuudha. Bulchaan bulchiinsaa Aanaa Wanjii obbo Caalaa Baabsaa paartiin badhaadhinaa paartii kan dubbate fiixaan baasuun paartii abdii uummatatti horee fi paartii hammataa ta'uu ibsan. Paartii dhaadannoo qofaan osoo hin taane qabatama mul'isuu fi ol ka'iinsa biyyaa agarsiisedhas jedhan. Paartiin keenya paartii afaaniin qofaa osoo hin taane paartii waan qabatamaa hojjetee waan lafarratti mul'atu, waan hawaasni keenya irraa fayyadamu hojjetee mul'isedha. Paartiin badhaadhinaa waggaa muraasa keessatti paartii Itoophiyaa raafama hedduu keessaa, rakkoo hedduu keessaa karaa ifa calaqqeetti baasedha. Paartiin keenya walitti bu'iinsa adda addaa muufannaawwan biyya keenya keessa jiru furuudhaaf istiraateejii baasee ummata keenya sochoosuudhaan paartii abdii ummatatti hore paartii jijjiiramaa fi paartii dhala namaati irratti xiyyeeffatedha. Hawaasni gama hundaan filannoo marsaa 7ffaa milkeessuuf gahee isaanii akka baatan ergaa dabarsaniiru. Kanaaf paartii keenya filachuun, badhaadhina filachuun Itoophiyaa maraamartoo keessaa gara ifa qabatamaatti gara ol ka'insatti dabarsuudha. Akka aanichaatti hawaasni 25,000 ol kaardii filannoo marsaa 7ffaa fudhatee jiraachuu kan himan ammoo itti gaafatamaa siyaasa paartii badhaadhinaa Aanaa Wanjii obbo Baayyuu Kifileeti. Hawaasni naannoo 25,000 fi sana ol ta'u waraqaa filannoo fudhataniiru, kaardii filannoo fudhataniiru. Hawaasni keenya yeroo ammaa kana karaa dammaqina qabuun hirmaatanii paartii naaf hojjeta, misooma kee naaf fufsiisuu danda'a, nageenya kee na eeguu danda'a, biyya kana guddisuu danda'a jedhu filachuudhaaf qophiirra kan jiru ta'uusaa guyyaarraa kan mirkaneeffame ta'uusaati. Hawaasni sosochii duulana filadhaa kana irratti argamanis paartii badhaadhinaa cinanii dhaabbana jechuun himan. Sosochii duulana filadhaa kan paartii keenyaa gaggeessatiin jira. Kanaaf immoo tuyuu dargaggeessa jiru akka jiraata Aanaa Wanjiitti dargaggeessa keenya zoonii 9 qabna, zoonii 9 kanarratti qindeessinee ijaaramne duulana filadhaa kana karaa hawwataa ta'een, karaa guutuu ta'een paartiin keenya akkaataa injifachuu danda'u dargaggeessa qindeessineeti sochii gochaatiin jirra jechuudha. Filannoo keenyaaf qophiidha. Paartii keenya baay'ee galateeffanna.